Kubbaayuu tana keessaa yennaa badhaa bisaa itti naqan. Bisaa itti naqannee kaanii keessa turreedha ammoo aayyoo asii yaadnee jirra haadha. Bobaadhaa keessa ammoo waan dhabanu. Wanni bobaadhaa keessa jira waan badhaa waan ta'eef fakkifaa aannan fagadiinuu fiddeetti inni kubbaayuu duwwaa qabannee dunne. Kun maara si fidee jira mucaafii itti si coossa. Wadaadha. Abboo itti naafuusi mi'aana. Keessaayyuu yennaa ammaa tun qormaata hedduu jira, qoraattii hedduu jira, dhoqqee hedduu jira kana mara keessa akkan gootee fullaatee luf ettee asiin fullaate. Ani ilma horsiisee bulaati. Ilma horsiisee bulaa gaafa dhalatu maan jedhaniini kana yoona geeloonitti dhaadhani. Magaalaa galee waggaa 32 ture. Boolee jira Handambale. Boolee walakkaa. Aadaa ta'e na waliin. Waajjira galii magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraatti abbaa adeemsa olaanaa waajjira galii ta'e hojjetaa jiran man kana. Gaafa as galuyyuu chaalenjiin na mudatee jirani. Dorgomee dabaree an jenne na dhoogguuf yaalani. Hin galii Finfinnee hin deemini. Jiraattee hin dandeettu. Siiqqoon teenatu waa araara meeqa buusaa. Adoo namni wadhabe. Adoo oolaan tokko dhufe. Gaafa siiqqoo tana qabattee nadhiin teen samaxee keettee baaqicha kan harka qabattee bisaanti baatee aanan bisaan san bira teettee itti dhibaafatte. Abbaa warra si'iitiin barisu waan meeqaan nurraa adarraa. Siiqqoo qabachuu callaa mootii buqqee tana waliin, ciicoo tana waliin, kadhee tana waliin waa hedduutti hojjetanii siiqqoo tana namni duuchii hin qaba. Carraa guddaan tokko kennamee fi godina Gujii lamaanirra nama tokko qofaaf kenname carraan suni. Carraa san ka godina Gujii lixaa geetu neenqoo kana dhaqqabe carraan barnootaa guddaan biyya Chaayinaatti kennamee fi carraa barnootaa san argattee dhuttee miis gootee deebitee didattee yachaatee jedhanii isii hamatan. Carraa barnootaa guddaadhaa san geessu san maaf miis gootan. Waa hunda fixannee waa hunda guunne waan barbaachisu hunda guutanne amma yoona waa itti aaree waa irra hafaaru. Waan mulu fixee biyyallee filadhee yuunivarsiitii Chaayinaa keessa turte hunda filadhee guutadhu waa hunda xumuradhee. Warri lachis fudhatee? Nan amma yeroon geetteetti paaspoortii dhuun jedha. Paaspoortii gaafa naan jedhan geetuun kee paaspoortii eessaa fuudha. Eegi mattaa'uqaa ganda. Siiqqoo tana guyyaan kiyya geelaan jilba isaa middicha qabee abbaa warra kiyyaa adda lama cala. Akkana cassee caasaa kana keessa akkana dalla baasee dhaqee qarree isii gubbaa akkas kiyyaa. Irreessa siir. Achi namuu dhaggaa darraa eebada bareedan tala ebelu. Ilaa boolluu si addee isin jirtu isuma waliin jirtu. Dulloome achi hurraayee dullaan kun achi bada malee manatti hafa. Dargaggeessi keenya qabsoo jireenya ofii jijjiiruu irratti hojjechuu qaban jechuudha. Maaliif namni gaafa ifi ta'e namaaf ta'e. Yommuu ifi hin danda'ini namaa godhuun nama dura baan dubbachuun rakkisaa waan ta'ee fi dargaggoonni keenya jabaadhaatii hojii irratti xiyyeeffadhaa fedhu isaanii kaasa. Intala ta'e quttoota naan baasan. Quttoon tuni milikkata si'iti amma. Bantiin durra ta'e naa kana jirtini jedhe tana dura isin ta'e quttoota hidhattee heerumti intala ta'e gaafa heerumtu. Mana si'itti hin galtee yoo abbaan warra si'illee bantii si irraa fudhate ganama si deettee quttoo si kee. Ani ennaa hedduun irraan xiyyeeffadhu hojii kee irratti xiyyeeffadha. Garee lamaan akkasiin jirtu beeka. Eenyuun falle akkasiin ta'e hin beeka. Haa ta'uuti tan lasuma qabadde garee lamaanuu keessa hin jiru ani. Garee an keessa jiru garee takkatti. Garee tamii garee hojii keessa jiran. Dhadhaa unteen taltii jedhee abbaan mucaa ga'a. Untee jetti haati mucaa quttoorraa hiikaa gaafa kana hiikamte quttoon ta'e. Horii kennanii obboleetti mucaa fuudheetitti dhufee quttoota hiika. Mee hoggansa keessatti sektoraalee hedduu lafa hoggantee jirtu odeeffannoo ka qabu. Sektara 5 hoogganee jira. Ayisaa dudubbannu hogganaa biiroo barnoota godina Gujiilee turtee jirtu godina Gujiilee. Umriin meeqa inni hoggansaniif si ramadan? Hoggansan gisee dhufu umriin 26. Barsoota waggaa 30 barsiichifaa hogganaa turte jechuudha. Barsiisaa kiyya hogganaa ture jechuudha. Kun carraa guddaa kamalee. Waggaa hari'aa tanaa keessatti sektira 5 hogganu umurii tanaan immoo qormaata hoggansa keessa jiru maan nagarte. Dubartiin Gujiin duultu sin jedha hin duulchitti malee gaafa dura ta'e baddaa bulan. Duulee Allah bulee baddaa Allah duula durraa Allah yoo unne basaa Allah jedhamee itti sirbamaa. Fincilaan kun urata qaba sun. Urata qaba bakka heeruun teessiin abbaa warra sii qaddi ati amma gara galtee intala sayyoo laaltu. Kana dhagginaa rifatti haadha mana namaa. Hin dubbisan kabaja qaddi haati mana namaa. Kaatoli hojjettu nama kaata hojjettu fillimmoo nama. Namni immoo amala isaa waliin fakkaatu. Akkuma dhaloota isaatiini yookuun waan dansaa hojjetu waan hantu hojjeta yookuun jaarummoo kun hin diiga. Aanan kan akkana godheeni amma qoraasumaa fi kanatti qabee akka wayaan nan bahu kan akkana uffata si keedhaan. Dhiiqoo tana seera galchee akkana uffata keessa keettee dubartiin teen haateeni fannifatteeni dhutti. Quttoo teen nu hidhadhaa dura teen nu mudhisa aadaa teen. Yoo hamaa deemaa hamaa nun godhina. Kun kanaaf itti akeen. Barnoota keetiin immoo eega barattee haga sadarkaa kamii deemtee jirtu? Digirii tokkoon eebbifamee hojjetaa jira. Tokkoffaa san orjinaalii qabaa jechuudha. Wali fiigii orjinaalii qaddee jira.
Sandansitti masii qaba. Bareeduu durraa maan hin beekan. Intalti warra eebeluu bareeda jedhan fuula qofa moo ilmi eebeluu qotii bocii danda'a jedhan. Bareeduu maanii eessan bareedummaa fuulaa tana qofa moo Mana eessa? kun Mijuu poodkaastii Mijuu dansaa qabannee siin dhinnee jirra. Wanni asitti dubbannu tokkoon isaa wanni lafa bu'aan jirtu jenneetti amanna. Dhimma hawaasummaarraa haasofna, dhimma diinagdee irratti dubbanna, diinagdeen kennamaan fakkaata jenneetti deemna, ogeessa seeraa finnee dhimma seeraa waliin haasofna, ogeessa diinagdee finnee dhimma diinagdee waliin dubbanna, sirna bulchiinsa abbaa gadaa irratti dubbanna, hayyoota asii affeerra, haadhoti bollaatti asii dhufa akka sagantaan kun jalqabeen dhaabbanneef akka jalqabaaf irraa bayii kennallee toluuf jecha subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, gama dhibiin immoo tajaajila keessaniin asii beeksifadhaa. Amboo Mashiit sagantaan immoo Mijuu poodkaastii.